keenyudha. Maqaan koo Magartuu Galatuun jedhama. Eessa dhuftee isa jiraatta? Asuma magaalaa kanan jiraadha. Waaqayyo maal si godhe? Waa'ee maalii dhugaa bahuu barbaadde? Waaqayyo waan guddaa naaf godhe. Ishee. Sammuu kootu na darbe, na dhukkubee. Dhibee sammuu darbuu jechuun si dhukkubee. Sammuun gaafa si darbu maal taate? Na sodaachisee. Ishee. Halkan maskooti irraa na sodaachisee. Ishee. Bakka saniin alannaan wannan ta'u na wallaalee na sodaadhe. Sammuu dhabde jechuudha. Ishee. Nama kootis na wallaalee halkanis guyyaas na wallaalee bakka ofa wallaalee jechuudha. Guyyaas halkanis wallaalte. Firas nama keessanis wallaalte. Nama tokko hin beeku. Abbaa warraa keessa ijoollee keessa. Tokko hin beeku. Hin beektu turte. Sana booddee akkam ture? Sana booddee bakka ofa wallaalee. Ofa wallaalee jedhu. Of wallaalte. Erga of wallaalte booddee akkamitti obbarte deebite? As na fidanii. Baataniiti. Ishee. As na fidanii tan na kadhatanii raajii balaayinaaf kadhatanii. Na fayyee. Sammuu namummaatti deebitee. Hobbartee. Maraatummaan sirraa sokkee. Dhala kee, abbaa manaa kee, maatii kee, fira kee baruu dandeessa. Hundaa nan bare bakka naaf fayyee. Mee Waaqayyoof galata fidaa sana nama hiiku. Mee Waaqayyoof galata guddaa fidaa illee isaati. Ishii isaan kun maal isheeti isin? Ilmoo kooti. Ilmoo kooti. Ilmoo keetii? Intala kee turte? Maal taate mee waa ishee kana gaggabaabsiti dhugaa bayi? Dhukkubenaan jedhee. Ishii. Latte binaan amma bira gaafatti guddame. Ishii. Isaan booda obbaan bira gahu. Ishiin obbaan hin beektu abbaa wajjin bira geenye. Gaafa isin bira geessan obbeetti? Homaa hin beektu akkamitti bira geenye yoo bira geenye. Ishiin of hin beektu abbaan itti gadi jee ilmoo koo maal taate. Yoo qabu abbaan of kiraatte gombiste. Ishii abbaan ofirraa galagalchite? Ishii hin rukutte? Hin rukutte. Ishii. Isaan booda moo as fidanii. Gara waldaa kanaa fidan? Ishii. Waa isin na gargaaree. Asitti kan sammuun ishii kan darbes naa deegee. Lafa kanatti kadhatameefi? Asitti kadhatameefi. Waaqayyo sammuu nagaatti deebisa. Yeroo sammuu kana dhabdu daa'ima isheen baattu kuni akkam maal ture? Isheen torbeera maqaa araafni maal ishee torbeera. Daa'ima deessee torbee lamatti sammuu dhabde mara. Ishii. Akkasuma bakka baay'attee maatii ofii ilmoo ofii kana narraa fuutee hammattee. Fayyitee ilmoo kana sirkaa fuutee ofitti deebise. Ji'a sadi bira tureetan sammuu ishii of wallaaltee yoom naa fayyiti deemee maakoo dhangalaasaa ture. Naa fayyitee ishii jedhaa mana kootitti nama. Mee galateeffadhaa Waaqayyoodhaan isa maraatummaarraa nama hiiku. Deebi'aa eebbifamaa. Shambuulataati. Dani horii elmeetanii dhadhaadhaa bahuu didee suuqii isaatiillee arguu dadhabeetanii Yesuus na dhaqqabidee aannan as fidee sanirra. Ji'a meeqaaf aannan kun raafamee dhadhaa ta'uu dide? Gara ji'a shanii kana amma Yesuus na gammachiise. Aannan galama kanaa fideetan sanirraan gara kophaa keessatti. Siduubaamini Waaqayyo aannan kee bishaan kee fayyisu irraa kaasu. Ameen. Amma moo gada dhadhaasaa mataasaa jeetan as fide sanbata ganama. Sanbata ganama fidani sirrumaa. Naa gammadaa sirritti gammadee. Mee galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Jireenya dhukkubfate qabeenya dhukkubfate isa fayyisu mee gooftaaf ulfinni isaa kan isaati. Waan sitti hojjetame waan mana keessatti hojjetame irraa kaasee diigameera maqaa Yesuusiin. Baga hiikamtee eebbi kee baga ishii deebi'ee baga milkooftee raafattee itti fufaa siifa ta'uu gammachuun kee itti fufaa siifa ta'u eebbifamii nagaan naqee galateeffadhaa fi Waaqayyoodhaan.